Kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun yoom ta'u YouTube chaanaaliidha. Kun paartii Jaaffaa AutoCAD 3D tutorialii keenya walitti deemnee jirra. Paartii Jaaffaa irraa kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf isin subscribe like gochuun jajjabeessa isiniin jedha. AutoCAD keenya barannu ani banadheen jira isin banadhaas kana jira kenno. Banadheen jiraanii kun akkuma argitanii gara 3D tti jijjiirannu. Rajarayu default godhe 3D targachirana UCS jechuun dagatina UCS icon no origin shi kan argatani kan orthogonal balachuun dagatina kan allasi baachuu dagatina as kana south east rakeewachu dagatina as kana world dirra ta'u kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenyaa irra kan nuti waliin ilaallu projectiin keenya irra waliin hojjennu kana ta'a. Kanaaf kan paartii shanaffaa faana walitti dhiyaata aga ta'e. Kanaaf kunillee akkuma argitan laayinoota garaagaraa jira kan waliin hojjennu ta'a. Kallattiidhaan gara projectii keenya taasisnu like subscribe gochuun eegala isiniin jedha. Kanaaf kun kudhan ishii kanarraa kudhan qabnaas kanaaf walakkaasaa gaafanna. Objectii kana amma yeroo kaasnu yeroo marayyuu walakkaasaa gaafachuu haga dandeessan yaala harki caalu garuu AutoCAD yeroo hojjettanii karaa isin toluun hojjechuu dandeessu. Anama karaa natti toluun hojjedha garuu akkaataatti yeroo isaatti fayyadamtan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf kana walakkaasaan kaasan walakkaasaa kan kaasee booda miirer godhetanii fayyadamaa jechuudha. Kanaaf miirer akkamitti akka godhan isinitti agarsiisa. Kanaaf walakkaasaa laayiniitiin akaafannu jechuudha kana. Asii eega kana 10 latamee jira. Asii eega kana 90dha walakkaan kun meeqa jechuudha 45dha jechuudha 45 erga dhufnee booda circle kana as kanatti kaafanna circle kana erga kaasnee booda asii aga kana 70 dhufnee ammallee asirra circle tokko jira jechuudha circle kana immoo erga kaasnee booda asii aga kana 50 jira 25 as kana dhufna point kana argachuu point kana arganne gadi meeqa dhufna gadi asii aga 40 waan taateef 70 irraa 40 gaafa as kana jidduu meeqa taate 30 taate 30 gad dhufne kanaafi kana jidduu 60 ishiin kun 25 as dhufneera waan ta'eef kana 62 tti gaafa 30 25 dhufneera 25 itti daballaa jechuudha ishiin kun erga as keenya booda kanaaf kana walitti qabsiisna jechuudha kallattiidhaan amma nu hordofaa itti taasisna jalqaba laayinii keenya fidanne asiin gad akkanatti hunda dura garuu objectiin keenya utuu kaasuun eegaliin dura garuu objectiin keenya gara kamittidha gara right side ittidha kan extrude ta'uu danda'u jechuudha kanaaf right direction taji jirannu jechuudha kanaaf world keessa galle as kana maalti jirachuu qabna right itti jirachuu qabna right itti erga jirannee booda bifa kanaan deemna kana meeqaan kaafanna 10 ittiin deemuu qabna 10 enter 10 erga kaafanne as kana meeqa jenne ishiin kun meeqa turte 90 waan taate 45 nu ta'a jechuudha walakkaan ishee jechuudha ishii kaafanna amma kana meeqa kaafanna jechuudha 45 enter 45 erga kaafannee booda hojjaan isaa hundi meeqadha kun asii agasitti meeqa 70 nu laatamee jira jechuudha kanaaf heettisa 70 kanaan hin kaafannaa jechuudha 70 enter 70 erga jennee erga kana dhufnee boodammoo erga 70 jennee dhufnee aga kana as kana jiddummoo ishiin kun 50 waan taateef 25 as kana dhufnaa jechuudha 25 enter 25 erga as kana dhufnee booda 25 erga as dhufnee booda 25 as kana geenyeerra jechuudha kun immoo laayiniin asiin gadi immoo meeqaan nu laatameera 70 qabna muluu isaa kana heetiin kun muluu isaa 70 gaafatu ishii kana agasitti 40 gaafarraa 30 jechuudha 30 maal jenna gadi dhufnaa jechuudha soddoma erga dhufnee booda ammallee as deebine ishiin kun jirti ishii kanaati agasitti ishiin kun agasitti meeqa 5dha sababiin isaa kanaafi kana jidduu 70 gaafa ta'u ishiin kun agasi 25 erga dhufne ishiin kun 5 taate 30 ta'a jechuudha sababiin isaa 62 tti gaafa ta'u 30 waan ta'u ishii kana meeqa dhufna jechuudha akka kana 30 akkana dhufna jechuudha baak 5 dhufna jechuudha akkana 5 erga laattanne kallattiidhaan eessa dhufna ishii kana 10 ishii jalqabaatti kaafannaa jechuudha kana erga kanatti kaafanne amma isinitti agarsiisa waan ni fakkaatu amma kan kaafanne laayinii kana agasii kaafanne hanga kana erga kaafanne booda asirraa fi asirratti maal dabalna circle dabalna jechuudha
Kanaaf as kana dhufne serkiloonni keenya maaliin nu laatamani? Serkiliin keenya kun 20 raadiyeesiitiin kun 15 raadiyeesiitiin nu laatame jechuudha. Kanaaf isaan kana raadiyeesii waan ta'eef as kana irra dhufne 20 raadiyeesii 20 enter asirratti irra meeqaan nu laatame 15 raadiyeesiitiin nu laatamee jira jechuudha. Kan ammoo 15 raadiyeesiitiin enter 15 raadiyeesiitiin erga nu laatame as kanaati kan keessaa kunne baasnu jira jechuudha. Kanaaf ishii kana maal goona as kana dhufne laayinii tokko haga kanaatti dhufna jechuudha. Caafi ishii kanaatti erga dhufne booda way akkanumatti ol finne straight line waan barbaanne walakkaa ishii waan ta'eef kana walakkaas argachuu qabna jechuudha. Kanaaf kana agasii kana hin balleessina laayinoota kana jechuudha. Isaan kana akkamitti barreessina trim goone kana kun amma baduu qaba. Ishiin kun illee asirra baduu qabdi. Kan biraa ishiin kun as kana baduu qabdi. Ishiin kun illee as kana baduu qabdi. Kun illee baduu qaba. Ishiin kun hoolii jidduu jirtu kanallee baduu qabdi jechuudha. Ishii kana akkanatti erga balleeffanne amma deemnee cheekaa godhannu jechuudha. Kun kam kaasne jechuudha. Amma akkuma argitan ishii kana serkilii ishee irra keessa jirtu kana haafi ishee kaasne kana agasii kan jirtu. Ishii kana saafi ishee kana agasii kan jirtu. Ishiin kun as jidduu oopiniidha. Hooliidha waan ta'eef hooliin kun banaadha jidduu. Kanaaf gaafa banaa ta'u akkanatti kun as kana banaa gooneerra. Ishiin kun cufaa waan ta'eef kana gooneerra. Erga kana extrude goone maal goona mirror goone objektiin kun nu dhufa jechuudha. Qobaatti ta'uu kaasne amma yeroo waan nutti fudhatu fana akkanatti fayyadama. Kanaaf eessa deemuu qabna? Laayinoota kana join godhachuu qabna. Join erga godhanne enter erga jennee booda extrude godhannaa jechuudha deemne. Enter extrude kana meeqaan nu laatameera? Extrude 50 nu laatameera jechuudha gar kanatti. Kana agasii 50 guddifannaa jechuudha. Kana 50 erga laannee fi booda 50 erga laannee enter jenna. Kuno kana akkanatti erga guddifannee booda akkuma argitan wal bukkee qabna. Kuno walakkaasaa kaasnee jechuudha. Amma kan ba'u subtract goone kanaa fi kana kunnee baasuudha jechuudha. Kun opiniidha waan ta'eef nu barbaachisu ishii kanaa fi kana bicha kunnee baasuudha. Amma waan taaraa nu hojjechiisu hin jiru jechuudha. Kanaaf adeemnu. Kanaaf ishii kana kunnee baasuuf immoo kana beekuu qabna. Ishii kana argachuu qabna. Kana walakkaatii kunnee as kana subtract goone baasuuf asii haga kanatti kana haga kanatti jaadha. Ishiin kun kana kunnee baasuuf immoo jalqaba gara kamitti jijjiirrachuu qabna? Gara tooppiitti jijjiirrachuu qabna. Saayidii keenya kana maal goona? Gara tooppiitti jijjiirrachuu qabna. Sababiin isaa gara tooppiitti jijjiirrannee fi kun kan extrude ta'uu danda'u tooppii bichaatiin gara way olii fi way gadi qofaadha kan inni extrude ta'uu danda'u. Kanaaf tooppii qofarratti jechuudha. Kanaaf tooppiitti jijjiirranne maal fayyadamna? Rectangle kana fayyadamna jechuudha. Kanaaf ishiin kun as kan 6 kana keessa gallee 45 gadi buune 30 bal'ina isaa 30 kanaan kunnaa jechuudha. Isa kana kanatti nu hordofa. X y keenya 6dha. X keenya 30 jechuudha. Ammas y keenya gadi immoo 45 jira jechuudha. Isa kana waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf ishii kana argachuuf pointii kana argachuuf pointii kana ishii kana bakka kana argachuuf immoo gar kana meeqa dhufna 10 nu laatamtee jirtu jechuudha. As kana 10 dhufne as kana 6 gallaa jechuudha. Pointii kana arganne isa kana kaafannee rectangle keenya erga kaafannee pointii kana irratti maal goona? Move goone join goona jechuudha. Isa kana kanatti ilaalanna. Kanaaf laayinii bira dhufne ishii kana dhufna. Pointii jalqabaa ishii kana achi arganne kun akkasittiin meeqa qabnu laatameera 10 dhufna jechuudha. 10 erga dhufnee booda y keenya gara y tti meeqa deemna jechuudha. Ishiin kun 6 nu laatamtee jirti jechuudha. 6 enter ishii kana erga dhufnee booda pointii kana erga argannee booda pointii kanaa fi pointii kana erga argannee booda ishii kana maal goona? Rectangle jennee irratti wal qabsiisuu qofannoo jechuudha. Ishii kana waliin ilaallu ta'a. Rectangle keenya asirratti tooppiitti waan kaafannoo as dhufnee y keenya meeqaanii jaanula haga jaatti deemna garuu haga kana asiiti haga kanaatti naannoo 30 intanii waan citu isa kana meeqa laattanna? Callisnee ani meeqa laattadha? 50 laattanna. X keenya 30 y keenya callisnee 50 laattanna. Enter kana erga laattannee pointii kana move goone pointiin kunii fi ishii kana enteraa goona.
enter erga jenne pointiin as kana jirtuu fi pointiin as kana jirtu bakka tokko kanaaf point ishee kana qabanne as kana kan jirtu kana qabanne finne pointii kana irratti pointii as kana irratti warratti attach godhachuu qabna jechuudha. Erga kanatti attach godhannee booda maal goona extrude godhannaa jechuudha meeqaan 45tiin. Kun jira amma kun 45tiin gadi fidannee kutee nu baasaa jechuudha 30 laatanneera dura ishee kanaaf kana jiddu 30 kun waganadha ishee kana extrude godhannee keessa dalannee kutnee baasnaa jechuudha amma akkas goona adunne enter kaza kun meeqaan 45 nu laatameera jechuudha 45 enter 45 erga nu laatamee booda maal goona subtract goone kunnee baasnaa jechuudha keessa subtract gaafa jennu kun nu fidee jira as kana ishee kana subtract goona jechuudha sana booda kan object afaan bifanne enter jenne kan badurratti ammoo lammaffaa enter gaafa jennu akkanatti keessaa kutee nu baasa amma akkuma argitan ishee kana sanitti agarsiisan isaa jireenya akkanatti kutee nu baase kun akkana kutee nu baaseera amma lukkee qabannee ilaallu eela kun ishee kana kutee baaseera amma kan irra keessaa kana kunne kana walakkaa waan kaasneef walitti qabsinne object kana fiduu qofannoo jechuudha kanaaf ishee kana irra keessaa kutannaa jechuudha amma kana deemne ishee kana ishee irra keessa banaa kana ishee qofa kutachuun dhufee jechuudha harka caalu xumurree jirra kanaaf ammallee ishee kana asii jijjiiramu deemne elastic irraa keewwannu kanaaf isheen kun meeqa dhufti laayinii kana beekachuu qabna isheen kun kanarra sentarii end point kanarra hagam deemti 15 deemti jechuudha gara sentariitti ishee kana 15 erga argannee booda kan ammoo meeqaan kaasna 20x y nu laatamne y haga barbaanne gochuu dandeenya jechuudha kanaaf isa akkanatti adeemnu amma deemne 15 adeemnu jechuudha point kanarra ishee kana dhufne point end point kanarra 15 adeemnu jechuudha ortogonaalii waan deemuuf 15 callisnee alaannuuf enter 15 erga laannee booda escape jenne point kan argannee booda eessa deemna rectangle kaafannaa jechuudha rectangleetiin ishee kana rectangle x keenya 20 laatameera jechuudha rectangle x keenya meeqa x keenya 20 arga ta'e kooma y keenya meeqa aga barbaanne godhachuu dandeenya meeqa godhu 30 godha 5 aga barbaanne aga barbaanne gochuu dandeessu achiti move godhannee kana booda point ishee kana move erga godhannee enter jennee booda pointing kuni pointing kanaafi pointing kun bakka tokko irra jiru kuna point kan argannee booda maal goona kan extruding keenya meeqa nu laatame extruding keenya ishiin kuni 8 nu laatamte jechuudha extrude 80 godhannaa jechuudha kanaaf ishii kana dhufe enter erga jennee meeqa nu laatame 8 enter erga jennee kun kanatti nu kutee jira amma maal goona subtract goona jechuudha subtract erga goone kunne keessaa baasu subtract goona kan kana furratti enter jennee kan irraa badu irratti deebinee ammoo enter jenne kun nu banamee jira jechuudha akkuma argitan kun object keenya akkuma argitan ishii kana keessaa kutnee baasnee jira amma maal gochuun nufi mirror goone wal qabsiisuu qofatu nufi jechuudha kanaaf mirroriin eessa jirti as kana jirti kuna mirror gaafa kun akkana naanneffannee object keenya asiinitti mirror kan gochuu barbaannu enter jenna sana booda pointiin jalqabaa keenya eessa jirti as kana dhufna elastic kana jijjiiranna jalqaba coloring isa kana argamuuf kanaaf mirrorii bira dhufna mirrorii bira erga dhufnee booda object keenya irratti enter jenna enter erga jennee booda as kana dhufna point ishii kana point lammaffaa keenya kana isarratti erga dhufne sadaffaan keenya eessa point kanarratti kaza no jechuu qabna delete source object no jechuu qabna gaafa ta'u ilaa kun akkanatti mirror nu godhee jira jechuudha akkuma argitan kun object keenya haadha salphaatiin akkanatti kaafannee jirra kenna akkuma argitan kallattii hundaan kan naannessin ilaaluu dandeenya kenna akkanatti kaafachuu dandeenya x y tis naannessin akkuma argitan object keenya kan akkanatti hojjetannee jirra projectiin kun projectii complex fakkaata garuu salphaadha kun akkuma argitan amma gara south east jiran sinitti agarsiisa akka baay'ee salphaa ta'e south east kino akkuma argitan kaafannee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya kino kaafannee jirra
Akkasitti hojjetachuu dandeessu objektii kana fakkaatu hojjennee jira projektii kana fakkaatu kabajamtoota hordoftoota keenya dhuma irratti garuu join gochuu union gochuun sinirra jiraata gaafa kana miidhag gootan qoba waan jiruuf union godhattu enter kan biraammoo kanan si yaadachiisu barbaadu otoo hojjechaa deemtanii seef godhachaa deemtu tarii kompiitar keessa yoo cufate baate isin mudate seef akkasii ta'a deemuuf haga kana erga hojjettan isin godhuu waan danda'uuf seef godhachaa deema kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya paartii jaffaa AutoCAD keenya kanarratti nu dhumatee jira paartii torbaffaan itti fufaa nu jajjabeessaa like share gochuun nu jajjabeessaa vaariyaal nu baan jiru comment box keenya irratti yaada qabdan gaaffii qabdan nu dhiyeessuuti waan sirreessuu qabnullee achirratti nu haasofsiisaa isiniin jenna sin jaallanna daawwannaa keessanii baay'ee sin galateeffannaa ciao nagaatti